Nala lame. Yang kuning bareedu anis numan bareeda jaartillee yoo qabaate numan bareeda jeetuman taa'u jira gaa'ee aadi jaartii yoo qabaate saga afur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota fayyaa har'aan tanaa waan ajaa'ibaa takkan isinii qabadhee dhufee wanni ajaa'ibaa sunillee maali yoo jettan waa'ee jaalalaatu asirraan na fidee waa'ee jaalalaa sunis maali yoo jettan jaalala jechuun falagootatti gaa'ee ni beektan isinilleeni miidiyaa irratti mucaa tokko argee jaaladhee mucaan sunilleen eenyu yoo jettan Golalchaawud jedhama maqaan isaallee Abrahaam jedhama yoo qabeeytan taate miidiyaa irratti numa gartanii yeroo hedduu miidiyaa dalagaa jaalalti tun gaafa falagootatti irraa naqabdee jirti isa kana ni gartanii mina cinatti inshallah rabbii wanuma qubnabsiisaan isinin ja'a laakiin hin beeku haadha warraa qabaatee hin qabu hin beekne garuuti inshallah hin qabu man jeetuman qalbiitii keessa yaade gaanii qabaatus aadi yoo qabaates maali shari'aan haga meeqatti nama hayyamte haga afuritti dhiiraa hayyamte miidhalumaaf na hayyamin malee aadi numa taati inshallah rabbiin isa anumaa qunnamsiisaan isinin ja'a laakiin gaa miidiyaa inni dalagu kanarratti haadha warraa isaa waan agarree kophaa isaa dalaganatti fakkaate akka laalutti gaa isaa hordofumatti jira inshallah rabbiin gaa wanuma qunnamsiisaan isinin ja'a akkam jettamee bakka tanatti namni gaa beeytee miidiyaa kanarraa gaa meeqa jaalatee wal fuudha dhirti gaati yaanii dhabamtellee osoo hin ta'in jaalalti tun falagooytati rabbiin guyyaa tokko gaa isinis osoo hin ta'in wanuma qunnamsiisaan isinin ja'a rabbiin inshallah gaa isaa numan argadda jeetin sammuuti kanatti yaadee garuu taa'u jira numan argadda waan ati yaadi takka hin dhabduu rabbiirraa yoo kadhatte numan argadda jeetin taa'u jira gaa akkam jettamee naalaa laame Yang kuning bareedu anis numan bareeda jaartillee yoo qabaate numan bareeda jeetuman taa'u jira gaa'ee aadi jaartii yoo qabaate saga afuritti garuu yoo jaartii qabaates anaadi jeetuman taa'u jira mi akkam jettan isin bakka sanatti laakiin gaa namni garuu jaartii qabu kunillee xiqqoo humaa miti garuu aadiidhaa dhiisate haama ta'u ganan irraa baraa beekee obboleeyyan kiyyaa isinitti nimoo hundaafuu ganan irraa bara jeetin taa'u jira. Waan akkanaatiin isinii qabadhee dhuferraan tanaa wanni tummee waan nama ajaa'ibaati moo waan akkamii anaaf hima obboleeyyan kiyya miidiyaan kunillee naaf haaraa jechuudha irraan tanan qabadhee isinii dhufe akkam jettan bakka tanatti kabajamtoota fi hordoftoota fayyaa bakkin tun isinii taate moo hin taane mucaan kunillee gaa nama gaariidha hedduu bareedaa hedduun isaa hordofu jira laakiin gaati ni gartanii miisa kana hedduu tola. Tanumaaf nanis isa jaaladhee akkam jettan anamma isa kana hin dhiisu jeetin taa'u jira abadan hin dhiisu kaa fedhu jaartii qabaata fedhu ilmaan qabaata nan dakalu jechuudha jaalalti irraa naqabdee jirti waan ta'eef isa kana akkam jettamee isin kabajamtoota fayyaa jaalalti gaafa lagooyitati irraa naqabdee jirti anis gaa hedduu tanan bareeda jeetin ofitti yaadaa namni gaa abbaan ofinnuma bareedaa mire namnillee nama jibbu abbaan ofinnuma bareedaa Takanaati jeetin irraan tana isinii qabadhee dhufee viidiyoo tanaa ani ofiyyaan kana cina agartan kana gaara kaata yeroo hedduu godhan viidiyoo isaallee jala hordofaatin ture humaan jiru jeetin taa'u jira gaan obboleeyyan kiyya gaawwan dogongorollee bakka tanatti na gorsaadha nallee osoo arrabsuun ta'in na gorsa bakka tanattiin isinin ja'a fiyyaan kunis gaa hedduu bareeda jeetin taa'u jira anis gaa ofitti hedduun bareeda jeetin taa'u jira yoon dogongorollee aniin tun gaa obboleetti teessanii na gorsaan isinin ja'a obboleeyyan kiyya gaa Jaalalti gaa falagooytati waan irraa nama hin qabne hin qabdu jaalalti ati gaafano isa kana harraa qabame abadan isa dhiisuu hin ta'u jeetin taa'u jira gaa nafseen tiyya kan itti taa'u jirti abadan halaasisan dhiisu yoo rabbii tokkicha addanu baase malee addan ba'u jeetin taa'u jira laakiin gaa namni ati bakka akkan dadhabuutti garuu jaartii qaba jedhanii aadi jaartillee haa qabaatu garuu gaati namni gizee beeytee sagalee tanaan haa qabu jaartii ni qabaa kan akkamit jaalattaa jedhanii maali jaartii qabaatus aadi haa qabaatu jaartii shari'aan haga meeqatti hayyamte gafuritti hayyamteef dhiiraa haa qabaatu garuu dhalaan gaatee irratti yoo dhiirti fuute nama hinaaf nagaa amala keenya kanan dhiifnu tanumaa fi aadi waluma obsinaa jechuudha badan asuu osoo nagalanii hin dhiisu jeetan taa'u jira inshallah rabbiin addanuun baasu numa dandeenya Rabbiin gaati waan namni jaalataa koo edda baasaare aadi jaartiin isaatis waluu bulchina yoo qabaates akkanuma wal qabna nuti innumtu ni bulfannaan aadi rakkoon qabdu yoo inni haruu haa nu bulfatu yoo ta'e
jaartiin bar haga furu yoo taate inni mti kan jabeeffatu yoo ta'e waluma jabeeffatu dhalaan jechuudha. Laakiin yoo inni taanitti godhee taani yoo godhe taanamaaf wal jibbina malee wanni wal jibbinu fayyirti hin jirtu. Aadi garuu ati dhiirti garuu ati akka tokkotti ilaaltu tama dura fuute nima dhiifti tama boodaa tana jabeeffatan namaaf jibbina jechuudha. Garuu yoo lama takka fuudhe yoo lama fuudhe lamaan san numa qabata takka takkatti illee taatu numa qabata akkam jettan. Laakiin namni tokko garuu yoo jaartii lamaa fi afur yoo fuudhe akka jaalalaa jechuudha moo kam jaalaluma gaannu hundinuu jaartii gashanuutu yoo fuute dhiira moo kam maalinuu aadira dhalaa moo garuu numaatu hinaafafe malee numa taati wanni hundinuu. Bakka tanatti kam jettan kabajamtoota fi hordoftoota kiyya mee dubbiin tun dubbii akkami isinii yoo galte gaanaaf himameeme laakiin nallee ona hin arrabsina dhalaadhaaniin tuni dhalaan ni dogongorti waan ta'eef dhalaan nima dogongorti. Tanaafuu bakka tanatti na gorsaan isin jabbileeyyan kiyyoon kararraa gores jaarsa namaatis maa jaalattas yoo jettan aadii mirga qabda. Laakiin garuu jaarsa nama anaajjee malee qabaatee oolee isaa Allahu aalam rabbii beeka. Laakiin obboleeyyan kiyya isin naanuma gorsuudha. Aneen tun intala dhalaati obboleettii ni qabdanii obboleessa ni qabdan. Laakiin ana gorsitanii waan akkanarraa taa'ee yoo naan jettan numan ta'a. Rakkoon qabu. Naali dhiirti numa jirti garuu ati jaalalumaatu isaa kana na qabsiisa malee dhiirti miliyeena way dhabamte hin dhabamne. Innis garuu ana jaalate ooles rabbii beekaa bara. Miidiyaa kanarratti garuu inshaallah numa gartan jechumaaf malee ganan isarraa hubara yoo viidiyoo tana arge laakiin na jaalate ooles ganan adda bara. Laakiin yoo kajaallaa tan haasaati jarraa yoo fudhatee gaaniin tunuu dhalaadha anaaf garaa laafi numa dandaaga. Egaa namni garaa lamaan irraaf nima jira hin jiru jechuun inni obboleettii dhalaa numa qaba. Numa naalaa fayyadamuun taa'u jira. Inshaallah numa rabbi haalaan haaffisu rabbiin ni danda'ame haalaan haaffisu numa arga miidiyaa tana gadi lakkisuu deema haa arguun isin jame akka inni jiru walumaanuu daawwanna. Uma inni jiru waliin daawwannaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Bakka tanarratti meeyyoon dogongoree anaaf hima. Diduu baatus bakka inni jirutti itti dhaqaa. Bakka inni jirutti inuma naaf jeetiin taa'u jira gaatii. Laakiin maa jaalala qabattee asirra dhufta soonaan jettanii jaalalti tun falagooytati obboleeyyan kiyya gaa laakiin bakka inni jiru itti dhaqeetiin nama inni beekutti dhaqeetiniin way dhabamaa namni barka namni beeku hin dhabamu. Bakka inni jirutti itti dhaqeetiniin jaalala inni naa beekuu dadhabe tana akka isa beeksisu godha jechuudha. Nama naa beeku dhabeetiin jaalalatan jechuudha. Akkasii miidiyaa irratti beeku obboleeyyan kiyya. Laakiin namni miidiyaa irratti yoo beeksate sumaafi beeka jeetuman miidiyaa tanarratti as beerraan tana inshaallah gaanumaaf beeka jeetin ta'a obboleeyyan kiyya. Laakiin gaa seerrillee waan jaalatu akka adda namaan baasu abadan hin dhabu jeetin ta'a. Yoo jaartis qabaates jaartii dhalaadha nutuu waliif galla. Dhalaa akkan amansiisuun hin beekasi. Jaartii isaatu akka amansiisuun hin beeka yoo qabaate seerruun adda baadhaa jaalala adda baajee namni adda nama baasu tokko hin jiru jechuudha. Yoo hara seeratuun yoo taate yoo jaalatte khalaas fuudhi qofa malee way namni kas yoo jira hin jiru. Laakiin jaartii yoo qabaates jaartii dhala maamiin inni tafurraa jalaa qabu. Aadi san waliifuu ni galu nuti walii galchina akka amansiisu nan beeka abdiidhaan qabanu akkan jaartii isaa yoo qabaates amansiisu. Laakiin bakka inni jiru inshaallah bakka inni jiru nama isa beekus jala godheetiin jala dalageetiin numan dhaqa jeetiin abdii qabaa mee numa gartan asirratti gaafa rabbii wannu qabnu nabsiise viidiyoo isiniif hin maree isinii gallakkisaan isin jabboleeyyan kiyya. Takkasiiti gaa'ee akkasin na jajjabeessaan isin jagaan dogongorallee haa qabaadhu taatee kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa jaalalti tijasta onni irraa kaatee isin bira haa geessuun isin ja'a. Arraan tanagaa waan isinii qabadee dhufe kanas nalleen arrabsinaadha aniin tunis obboleettii teessanii waan arraballee waan qabu gaa namni jaalala jechuun namuu kan qabne hin jiru addunyaa tanarratti namni jaalala hin qabne inni jira jee inillee hin yaadu hin jiru jee inillee hin yaadu. Laakiin gaa jaalalti tun faala gooyitati nalleen arrabsina obboleeyyan kiyyaniin tun obboleettii teessanii waan arraballee hin qabu garuu namni dhiira tahee dhalaa tahee waan jaalalti hin qabne tokko hin jiru jee hin yaadu jechuudha. Kanaafuu na jajjabeessaan isin koomentii sinaa barreessadha na jajjabeessa obboleeyyan kiyya. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa viidiyoon irra qabadhee dhufee tana fakkaatti hamman viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti nafaana turaan isin ja'a. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa baay'ee.